Eenyutu waa nyaachaa jira? Eessanoo? Afuuraan argitanii saada bifotta. Maaliif afaan namaa Ajiiba fuulli kiyya waan hundaa natti argisiisaa bara. Ajaa'ib. Na dinqe bara. Hafuura ajaa'ibaa qaba. Nu dhoksanii nyaatuu barbaadan ture. Hin qabe. Afuura suma nagaa qabdu jechuudha. Akkana. لا لا Hafuura لك ajaa'ibaa. أبو طلحة فورن كمان أستاذ عبد الفتاح في يوه فورا Ofuma iyyumoo هو يوه فورا بيه يوه فورا تاني وقال بيه يوه فورا تاني فيديو سبان tahaddii. هيك أنا سوبي جدا ما تكلم فورا يو أفورا تاني فيديو بان Rishiin ba'aayyee daqiiqaa lama booda ayyeen ba'a. Mee hin argina ayyee. Fooni. Ani iyyuu afuuraadhaan isin asitti argitaa jirtan kun okkoo namitti. Amma kaadhifatoon Ustaaz Manzir. لا لا سنة فورا مت Inni isin asirratti argaa jirtan kun okkoo namitti. أها أكاسيسا Bifa kootiin dhufe malee inni. أوكي ما لو فتني ليسن Gogaa man uffadheera. Foon hin qabu. جايب أبو Ajaa'iba dabbo. daraartuu kana dubbisaa ka daraartuu nutti aartii maal taatan ibboo Daraartu yoom seente daraartu. keessummaa mana keessanii ana haasofsiiftu Maa ollaa keessan jirtu warrumti ollaa haasofsiisaa inniiti. Daraartu. keessummaatti taphatamu Nama waliin anan godhaanii natti fuudhe. Nagaan siniif haa ta'u. Amiin. Taa'amni akkam? Ameen. Ustaaz Abdul Fattah haasofsiisanii hin deemtanii seeqa. Jara akkam abbuudhu nagaadha. Abboo Haasofsiisa rakkoon qaba. Abdul Fattah. Taa'amee jirtaa fayyumaa? Jara galata waaqayyo akkam? Gareen tulluma jirtiyyuu. Alhamdulillah kunoo. Jirra. Amantaan kee maalidha? Jiraachuu keessaayyuu akka ajaa'ibaatitti akka ababaatitti bareeddeertiimi. Ajiib. Akka odaatitti immoo gadhaabatteerti. Akka odaatti gideettu naan galle garu. Akka ababaatitti bareeddee akka odaatti gadhaabatte siin jedha. Gadhaabii ishiin argine marra jirti malee naguma miti ofii akkamati. Wallaahi lafarrattis gadhaabatee samii gubbattis kun hafuura ayyarii gubbatti illee gadhaabatee ajaa'iba. Ajiib jedhiin. Ani illee hin argine jechuu barbaade tanani waan hin argine tokko akkamitti dubbattare. Kunoo amma ka qilleensarraa argi kunoo. Kunoo amma kaate olii haasaartu kunoo gadi shaadaa keessatti. Ayyee akkam Abdul Fattah. Anan gaafata. Hayyee taamme. Nan jira. Amantiin kee maalidha? Amantii yeroo jettu. Amantii qabdaa? Asumnaani dhimmuma amantii haasa'uudha. Maal ji'a darbe faana haasa'aa ture ani. Hin jirtu yoo seene kaata deemtanii seene. Abbaan biyyaa eessa deema nuti abbaa biyyaati? Booddee erga takkaa baddu hedheen shaadaadha malee ammaaf illee jiraachuu dandeessu. Maal waaqessi taati? Maalidha amantiin keeti?
Amantiin kiyya Islaam. Amantiin kee maali? Amantiin kee Islaamaa. Ante oduu nama dhagaa Ankoollee kiristaanaa. na deebisa. Amantiin kee maali? Lakkasi waan biraan haasa'uudhaan. Kiristaana keessaa kam inni Pheenxeedha moo Ortodoksii? Okay. Pheenxeedha moo Ortodoksii? Pheenxeedha. Keessaa kam inni? Protestaantidha baate. 61 bulta jechuudha. Kitaaba 66 bulta jechuudhaati. Maanni 61 tasa si harkaa baate hoo. Eyyee 66 nan bula. 66 jechuudhaafi. Okay, ayyee bareeda. Kitaaba 66 kana osoo Yesuus Kiristoos jiru barreeffame moo erga Yesuus Kiristoos deemee keen booda barreeffame? Kitaaba kana wal barsiifna moo xiqqoo akkasumatti haasofna Abdul? Antee gaafii ansi gaafadhe naa deebisee kunuu barnoota. No, jecha irratti waliigalleetuma itti deemne dheetanani haasaa tanaanan beeka jedhe. Zabana Yesuus Kiristoos jiru san kitaabni 66 jedhamu jira addunyaa kanarra. Kitaabni kun kan inni barreeffame namoota 40 fi isaa olidha kan jedhudha. Amma akkanan isitti mutti na dhaggeeffadhu, akkanan isitti mutti na gaafatta yoo ta'e akkaataa kan keenyatiin an sitti malee kitaabni 66 akkaataa deebii keetitiin natti yeroo mul'anne. Yesuus Kiristoos Naan mormiin gaafa nan haasa'u. Oi, dhaabi mata duree gaafii ansi gaafadhe irratti haasa'i. Yeroo Yesuus Kiristoos zabana Yesuus Kiristoos barsiisaa ture jira. Kitaabni 66 eenyutu barreesses? Namni Protestaantii kana hundeessaan Protestaantii eenyudha? Zabana Yesuus Kiristoos hundeeffame moo achiin booda hundeeffame? Protestaantiin. Kitaaba kana kan barreesse yeroo inni barreeffamu fakkeenya fi 39 fi 27 jira kakuu Haaraaf kakuu Moofaa jedhe. Kitaabota kana Museen illee kan barreesse jira. Inni kun bara kakuu Moofaa keessatti macaafa seera uumamaa, seera lakkoofsaa, seera ba'uu, seera leeyyotaa. Isaan kan kanallee jiraadha jedhi. Garuu macaafni kun walumaa galatti kan inni barreeffame hafuura qulqulluudhaan ta'e namoota 40 fi isaa oliini. Yesuus Kiristoos osoo biyya lafaarratti hin dhufin dura kan barreeffame bara kakuu Moofaa sanaadha jechuudha. Erga siyasii garuu erga Yesuus Kiristoos jedhee erga Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti dhufee dhalatee. Gaafiin kiyyaa sii galaan jiru bar. Ajiib. Macaafni kan barreeffame Gaafiin boysittan hima. No, naa galeera maaf naan galle. Maal sii gala sii galu akka sii galu erga Yesuus Kiristoos uumamee moo isa booddee barreeffame naan jette miti? Yesuus Kiristoos biratti barreeffame guutuun kitaaba 66 osoo inni jiru. Erga Yesuus Kiristoos dhufee moo isa duraadha naan jette koo namna jala taakuu waasiin jedha beekas jedhi. Duran jenneen kijibin. Yesuus Kiristoosiin duraa siin hin jenne. Hin kijibde wallaahi. Gaafiin kiyya kanaa mitille. Hin jedhe jechuummaan Yesuus Kiristoosiin dura jedhu afaan kiyyaa hin baane. Abboon maraatiin kaa maali jechuummaan dhaggeeffata bee. Ilalaan jechuummaan Yesuus Kiristoosiin dura jedhu afaan kiyyaa hin baane. Kan jedhe maali? Osoo Yesuus Kiristoos jiru moo achiin booda erga Yesuus Kiristoos deemee boodaadhaa siin jedhe. Loqoda keenya malee osoo Yesuus Kiristoos jiru moo achiin booda naan jette miti Abdul Fattah. Booda jedhe malee Yesuus Kiristoosiin dura jedhe jecha tana sirreessa. Dhaggeeffadhu kanaafuun osoo Yesuus Kiristoos jiruusi osoo hin jirreesi siin jedhe. Isa immoo Yesuus Kiristoos osoo hin dhufin dura kan jiruuf kan hin jirre immoo adda si baasee sitti muuttan jira. Atoo maaf jarjarta? Ilaali ammallee rasii deebi'a. Guutuun jechatti tanaa qabadha. Guutuun 66. Guutuun 66. Kakuu Moofaallee haa ta'u, kakuu Haarawallee haa ta'u. 66 guutuun isaa
osoo Yesuus Kiristoos lafarraa ol hin fudhatamin barreeffame moo erga inni ol fudhatamee ka'een booda barreeffame? Kanaafuu sitti mana dhaggeeffadha Abdul. Kan isa duraas jira, kan booddees jira. Ka 66 guutuu isaa si gaafadheen guutuun 66. Dhageessee Abdul. Ayii kan gaafadhu ka biraati, ka ati deebistu ka biraati. Kiyya moo kan saatire? Ila yaa taammee era deebee si gaafadhu. Duras elaa dhaggeeffadhu. Duras booddees. Si deebiseera. Duras booddees. Esh kitaabni 39 fi 27 walitti 66 dhufaa miti. 27 sun 27 erga Yesuus Kiristoos deemee ka'een booda moo isa biratti barraa'e osoo inni jiru osoo inni dacheera jiru 27. 27 kun kan barreeffame Yesuus Kiristoos barreesse osoo hin taane namoota 40 fi isa waliin kan barreeffamedha siin jedheera. Okay. Hayyee. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hin beeku jechuu kitaaba 27 kana hin beeku jechuu isinumatu ufumaa keessanii tolfate. Lakki isinumatu kan jettu kana biraan bisa Abdul Fattah maal obboleessa kiyya maal taateeti? Isumatu kan jedhu osoo hin taane maa isa biratti beekaanii 27 kun barraa'u isa biratti barraa'e moo erga inni deemee ka'een booda? Na dhaggeeffadhu ka Abduli. Ani koo dheengaddaadha kanan dhaladhe. Kitaabni kuni nu biratti barreeffame nutu uummate miti. Akkaataa kanaan haasa'uudhaan qabdati nama guddaadha miti. Kanaafi inni kan nuti bara kakuu haaraa keessa ol fudhatamee ka'een booda moo ilaalaal kakuun haarawni ka barraa'e erga Yesuus Kiristoos ol fudhatamee ka'een booda moo osoo Yesuus Kiristoos dacheera jiruudha osoo ol hin fudhatamne dura isuma bira barraa'e kana gaafin kiyya. Isa biratti hin barreessine fakkeenyaa fi Maatiyoostu barreesse, Luqaastu barreesse, Yohaannistu barreesse. Galatoom. Ayyee. Inni bira taa'ee kan jedhu atumtu fakkeenyaaf eesh. Kana si deebiseera jecha tokkicha na dhaggeeffatu. Kitaaba inni hin beekneen bulaartanii jechuu. Qoy tasgabbaa'e. Kitaaba inni hin beekneen bulaartanii jechuu. Tole. Protestaantii ta'a jedhee akka isin kitaaba kanayyuu akka barreeffamu. Ka kitaabaa naa deebi'eera. Ka kitaabaa naa deebi'eera. Naa deebi'eera yoo jedhe mirga kiyyaami galatoom naa deebistee jirta. Ayyee obboleessa kiyya. Protestaantii kana akka isin protestaantii taatan kitaaba 66tiin bulaa ka isiniin jedhe eenyunni. Yesuus immoo qaama biraati. Eeshi na dhaggeeffadhu ka. Asii gaafa naasa'uudhaaf ka'e hin dubbatin namni tokko yoodhuma wal taraase wayya maali gaafa asirraa nama guddaa fakkaata Abdul Fattah maal si jalallee galee ilaaleera lama guddaadha waan ta'eefuu dhiisa gaafa na naasa'u deebii qofa naaf deebisa. Kan mana namaa keessa deemtu kun achi deebi. Misgee keessan deebiin ol deebi'e. Hayyee taamee deebis gaafii kiyya itti fuuf. Sila geeffataan. Ayyee kitaabni 66 kuni ofii isaatiif kitaaba 66 kana qofa osoo hin taane jechuma isaatiiyyuu dursumayyuu jecha waaqayyooti jechuudha. Macaafni kuni jecha waaqayyooti. Jecha waaqayyoo gaafan siin jedhu wanti hundumti isaa namatu barreesse yookiis Yohaannistu barreesse eenyutu barreesse osoo hin taane fakkeenyaaf Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohaannis jedhee itti fufa miti kakuu haaraan 27 kana waan na gaafatte faga mul'ata Yohaannisitti kana hunduma isaa hafuura qulqulluudhaan kan barreessan malee mataa dhumti isaayyuu isaanumarraa barreeffame. Ajiib. Kana sin gaafanne kun gaafii kiyyaa miti. Kitaaba 66 kanaan bulaa protestaantii ta'aa ka isiniin jedhe Yesuus immoo qaama biraati isin jedhe. Anatti amanaa kan jedhe Yesuus.
Ani yoomin amma Yesuusitti amanaa waa'ee Yesuusii yoom si gaafadhe waa'ee kitaaba itti amanaartu si gaafadhe. Ajiib! Kitaaba amma 66 amanaartu kana eenyutuyyuu itti amanisiin jedhe barattoota Yesuus Kiristoosii keessaa barattoota 12 jiraa miti. Barattoota 12 Yesuus Kiristoos keessaa kitaaba 66 bule eenyu? Baratama tokkocha naafiti tokko. Lammaffaa Protestaantii ta'a eenyutu siin jedhe? Eenyutu protestii si godhe? Protestaantii akka taate taatu kasi godhe eenyunni? Fattan deebise. Gaafiidhumaa natti fakkaatu. Gaafiidhumaa natti fakkaatu wanta jettu kun siin eenyu si godhe fakkeenya musliima ta'e eenyu siin jedhe siin. Rabbitu Quraana keessatti muslima ta'e naan jedhe. Akkan islaama ta'u ka na ajaje Rabbi Quraana keessan na ajajeeraan. Ara Quraanni kun kan inni ergame jecha Rabbiitii miti. Fattanii waa'ee Quraanaanis. Waa'ee Quraanaanis. Waa'ee wangeelaan beektu ka. Waa'ee wangeelaan ayyuu daatii ragaa naa kenni eenyutuyyuu protestaantii ta'e isiin jedhe. Kitaaba 66 kanaan buli eenyu siin jedhe. Isa kan naan jedhe na gaafachuudhaan dura siin eenyu siin jedhe kanaafi anaan kan naan jedhe eenyudha jettee na gaafachuudhaan dura ani gaafii ragaan si gaafadhe naa deebisi kee dura fattan. Waa'ee wangeelaan beektu beeti. Ati waa'ee wangeelaan beektu jedhe waa'ee wangeelaan asi gaafate malee. Okay, indan deetumi. Abbifatta ati waa'ee wangeelaan an gaafatini waa'ee Quraanaa qofa haasa'uu dandeessa malee. Waa'ee deebisuu dandeettumi. Sirriittan danda'a garuu wangeelaatiin an gaafattu hin beektu. Hin beektu kaati waa'ee wangeelaa akkamitti yoo beekuu dandeessin si deebisaani. Ishii atiin beektu naa deebisi. Atiin beektu naa deebisi. Eenyutuyyuu protestaantii ta'isiin jedhee. Waa'ee wangeelaa maaltu si gahin jedhe sitti akkasiin jedhetti haasa'i. Ergaa deebisuu dandeenye khalas maayikii qabadhu khalas. Tokkoffaa irratti ani protestaantota mata nuti peenteedhaaf hin jettanii gaafiin kiyya kitaaba 66tiin bula eenyutu isiniin jedhe. Barattoonni Yesuus Kiristoosii keessaa barattoota 12 qabaami 12 keessaa baratama tokkocha ka kitaaba 66tiin bule naa fida. Faxxana dafa dhiira woo ka jettan taate nuti amantii dhugaa qabna woo ka jettan taate barattoota Yesuus Kiristoosii keessaa tokkuma ka kitaaba 66tiin bule naa fida. Hin jiru. Hundi isaanii dhaggeeffadhu sittan hima hunda isaanii sitti himu. Qoyi ati dadhabdee. Qoyi sittan hima. Maayik qabadhu. Hin banatin maayikii. Dadhabdee jirtaa maayikii qabadhu. Yoo sodaatte na buusi malee. Na buusi malee abbuufatta. Na gaafatta taana siifan deebisa. Qoyi maayikii qabadhu taa'ii. Ati maal ofirraa qabdaaf si sodaatan? Yoo harka jedhan luka jetta. Yoo mata jedhan luka jetta. Nama faana haasa'e nama guddaadha miti. Sila nama luka tokko nama harka mirgaa lama qabu nama rabbiin isaanii kallattiin beenne nama waaqessi ta'uu maatti obbeettaa miti bee. Kanas rakkise rakkoo biraan qabdu bee. Wallaahi wabillaahi anaa miti kan nama waaqessu si'i. Yesuus Kiristoos ani nama osoo hin jedhu ka waaqessaa si'i. Allah immoo namaa miti kan nama uumeedha. Amma maayikii qabadhu. Maayikii qabadhu. Kan nama uume waaqessa malee. Amma ammaatti kaabaa achi ilaalee waaqessa. Jala taa'eeyye. Khalas gaafii kiyyatuyyuu sukkaarri 200 itti galche. Dhibbi xiqqoo nama dhukkubsu. Sukkaarri 250 nama galee jechuun hedduu ulfaataadha. Sukkaaratu 250 achi naannawa 500 dhaqe. Naannawa 500 yoo dhaqe immoo waan haasaaniif dhiisa waliin beekan. Yesuus tuyyuu nama malee Allahni namaa miti. Allahni isa nama uume. Isa waan hunda uume isa Yesuus Kiristoosiin illee uumeedha. Gaafichi kuni gaafii pheenxee mataa hiikuudha. Sababni isaa deebisuu nan danda'an. Tokkoffaa amantiin protestaantiidha. Amantiiyyuu miti. Amantii ka jedhu hin jiru addunyaa kana gubbaarratti. Jechuun protestaantiin amantiidha jedhu hin jiru. Barattoonni Yesuus Kiristoos illee protestaantii hin turre. Kitaaba 66 illee bulaa hin turre. Lakki bulaa turanii namni jedhu yoo jiraate as nuu haa dhufee ragaa nuu kennu dhiirri jabaa wayii
ka amantii ofii irratti hin qaanfanne wayii ragaa ni qaba taanaan. Laal. Sadaffaa Protestaantiin akka Protestaantii akka Protestaantii ta'aniif ka ajaje Protestaantii ta'aa ka jedhee ajaje yeroo jalqabaati Protesti ka godhe eenyunne barattoota Yesuus Kiristoosiiti. No, Yesuusi no. Nama Yesuusiin waliin argine jaarraa 16ffaa keessa dhufee Maartiin Luuter namni jedhamu Protestaantii hundeessa. Laal. Amantii keessan Maartiin Luuter tuyyuu isinii hundeessa. Protesti ka godhe isa. Laal. Ajiib. Warri suuta jedhaa qabbulfatta. Wallaahi nama ajaa'iba. Maal taata? Suutuma hidhaadha. Waan suuta hidhaan jire si fakkaataadha. Kanaaf amantiin keessan amantii Maartiin Luuter isinii hundeesse malee amantii Yesuus Kiristoos beekuu miti. Amantii barattoonni Yesuus Kiristoos beekanii miti. Amantii nabiyyoonni beekanii miti. Amantii Rabbiin qabadhaa jedhee ajajee miti. Amantii Rabbiin jaalatullee miti. Amantii Rabbiin jaalatu amantii Islaamummaati. Rabbiin Quraana keessatti inna diina inda Allahi al-Islaam. Amantiin Rabbiin biratti fudhatama qabu Islaamummaa qofa jedhe. Allah. أما سورة بقولنا سدي آية 85 ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمنتي إسلام ما كان ألت نمنا أمنتي بروبر بعد الراهن كيبلمو آخرتي والرهون كان الرايجل. أما سمنتي ربين جالت اللي أمنتي إسلام مات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمنتي إسلام ما كان نور جالت هجر ربين كريستان ما هو جالت هجر ميو رجا كقبات تاتي أنا أبو منتي الفتى ما كريستان تلمّا رجا وجرات رجا الربا فين إيش هاي سينجيني دي بسيء ما إيش أمانتي جتشو مال جتشو أبي أمانتي جتني ور ها بيتو أمانتي جتشو مالي شكته جتشون أمانتي جتشون أمانتي جتشو مالك كته إم بيتو أنا نبيك بر أنكو نبيك أمانتي جتشون أك إسلامات أو جناسي هما أيه believe in the worship jechuudha. Amanuu fi gabbaruu. amanuu fi gabbaruu jedhama akkasit Amanuu fi gabbaruudha. amantii jechuun akkasidha ragaa wanta akkas Ayye. amantii jechuun Si gabbaruudha haa fidu. Hin beektu ati. Religion jechuun amantii believe in the jechuun worship jechuudha. dhaggeeffadhaa bulfatta amantii jechuun waan ijaan hin mul'annedha bar mee ragaa naa fida quraanarra amantii jechuun akkanaa naan jedhaate ragaa naa fida Eessarraa dubbiste? Koi. Koi. Eessarraa fiddeeti? jechuun ayinan qaba Waan akkana jedhee sarara amantii jechuun waan ijaan hin mul'annedha bar amantii jechuun waan ijaan hin mul'anne kiristaanaa maaloodha ortodoksiidha maaloodha akkasumatti amantii jechuun wanta ijaan hin mul'anne jechuudha jedhime keessanuu maalidha Eessarraa fidde waan akka jedhu? ayinan qaba Koi. wangeelarra Jecha akka jedhu kana eessarraa fiddeeti? wangeela Ish. Ayye amantii jechuun akkana akka jedhu ragaa fide. ani sirraa fudhachuu jira bar dura amantii jechuun dura isintu dubbate bar amantii jechuun quraanarra maal jechuudha mee naa iddoo kamidha Ragaa isaa sii fida. Rakkoo takka hin qabu. naa fide kaa bar Ati garuu waan amma jette kana naa fidi meeyye. Wallahi sii fidaan. dhugaa rabbi anillee siif fida amantii jechuun Rakkoo takka hin qabu. yaa anillee siif fida ati immoo amantii jechuun maal Ish. jechuudha Ish. Kiristaana jechuun waan ijaan hin mul'anne. abboo akkas miti ani siifa fida kan koo amantii jechuun maal jechuudha akka keessanitti Koi. Kiristaana jechuun waan ijaan hin mul'anne siin jedhe. Isokki kan koo rakkoon qabu barsiifa fida ragaa amantii jechuun maal jechuudhaan jedhe Ishii gaafii ansi gaafa dinaa deebisi kaa. Kiristaana Maal jechuun buufata waan bira? ijaan hin mul'anne siin jedhe. dhugaa dura sin gaafadhe ani siiftan hima gaaffii kana siniifan deebisa kan koo amantii jechuun maal jechuudha akka keessanitti
ايش ايش هي اني رقاسي باسا سورة بقولنا صدومي جها آية جاتمي تقرتي آية جاتم الركاس نيو كلالو تاتي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين سورة بقولنا صدومي جها آية جاتم الرا يا إلمان آدم شيطان هنقبرنا إني سنيف دين إفباء جتشو واداغر كيسانيتي اندبسيني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أنا قبرا كانت كراك أجيلا دايسينين هنجن نجن amantii jechuun Ramman karaa maali? wanti amantii jedhu as jira. Karaa gara rabbitti hin gaaniin. No, wanti Karaa amantii rabbitti hin jedhu gaaniin kun maali? Rabbiin gabbaruun. no. Amantii jechuun maal jechuudha siin jedhe bara. Gabbaroo osoo hin taane amantii jechuun maal jechuudha? Isuma san sii deebisee bar. Amanuu fi gabbaruudhaa siin jedhe bar. Isuma deebiin isuma bar. Ragaa waliin kasii kennaa. Kuni deebiin ta'u. Kuni deebiin ta'u. Amantii jechuun hin qabdani ragaa. Amantii jechuun maal akka ta'e ragaa hin qabdani. Amantiin karaadha moo karaa miti? Amantiin karaadha moo karaa miti? Amantii jechuun akka wangeelaatti siifan fida rakkoo hin qabu. Amantii jechuun akka quraanaatti akka amantii keessatti kana jechuudha. Gabbaruu jechuudha. Ayyee naa fidayyee. Ish naa fidayyee. Kun deebiin ta'u. Kun deebiin ta'u. Naa fidii religion jechuun waan ijaan hin argamne ka'edhu naa fidayyee ragaa. Okay. Ibiroota boqonnaa torba lakkoofsa tokko irraa dubbisi. Ibroota boqonnaa torba lakkoofsa tokko. Yes. Eshi. Ibroota boqonnaa torba lakkoofsa tokko. Eshi. Maal jedha? Malka Saadiq kun mootii Saaleem luba Waaqayyoo isa hundumaa gararra jiru ture. Gaaf tokko Abrahaam mootota tokko. Qoy, sorry. Kudha tokkorra. Kudha tokko eshi. Ayyee. Ammas karaa seera lubummaa Leewiidhaaf kennamee sana boqonnaa tokko. Esh. Amantiin waan abdatan dhuguma intaa jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganitti jira jedhanii laakka'uudha jedha. Kun iimaana jedhama kun. Malee amantii jechuun kana waan ijaan hin argamne. Amantii jechuun wanta abdatan. Amantii fi iimaana yookiin fe'id jechuun gargar hin beektu jechuudha. Siigalee fakkeenyaaf iimaana jechuun ila laal qoy na dhageeffadhu. Ila almaal na dhageeffadhu. Iimaana jechuun fakkeenyaaf nuti maleekatti amma ni amanna. Maleekatti amanuun osoo maleekaa ijaan hin argine itti amanna. Maal jennee ni jira jennee kun amma asitti fe'id jedhama iddoo kanatti malee rilijinii miti. Ka iddoo kana dubbatamaa. Anka si gaafadhe rilijinii si gaafadhe. Amantii jechuun maal jechuudha? Waan ijaan hin argamnedha. Amantii jechuun rabbiin gabbaru. Rilijinii si gaafadhe ani rilijin. Fe'idii si gaafanne yookiin iimaana si gaafanne. Kuni iimaana. Kun amantii jechuun waan ijaan hin argamne. Taati amma fidde. Waan abdatan. Iimaana fidde. Waan ijaan hin argamne waan abdatan. Ayi. Laal. Nama waan wayii hin hubanne wajjin haasa'uun wanti nama rakkisuuf isa kanaaf. Fe'id jechuun fi rilijiniin garagara. Adda baafadhu. Ila iimaana jechi jedhuu fi amantii jedhu garagala. Fakkeenyaaf kaatamma fidde iimaana. Iimaana akka jedhu kana rabbiin dubbatee jira quraana keessatti. Fakkeenyaaf suuraa baqaraa boqonnaa tokko irratti maal jedhaa? Boqonnaa lama irratti qoy laan na dhageeffadhu. Alladhiina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun jedha. Isaan ghaybitti yookiin immoo wantoota miiraan hin dhaqqabamnetti amanan jedha. Kun maal argisiisa? Iimaana ka jedhamu isa kana. Anka si gaafadhe rilijinii irraa si gaafadhe amantii irraa si gaafadhe iimaana osoo hin taane fe'idii irraa si gaafadhe. Dhaggeeffadhu abbulfata dhaggeeffadha. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos amma ijaan hin argamuuf ija fooniitiin hin argamu. Nuyi amma abdiidhaanii amantiidhaanii Yesuus hin jira jennee taphataa. Arganii jiran. Waan akkasii. Hin mul'ata Yesuus namaayyuu. Amantii jedha. Arganii jiran hin kijibde. Ka akka Yesuusiitii miti. Yesuusiin ijaan arganii itti amananii jiran. Nama inni hin mul'ata inni. Ka hin argamne. Maaltu mul'ata? No. Ila laal. Ila wanti amma si dhibe maal inni? Iimaanaa fi amantii gargar wallaaluu kan keeti. Iimaannini waan ijaan hin argamnetti amanta. Waan rabbiin sitti hime ni jira jettee amanta. Fakkeenyaaf maleekaan
ni jira. Atillee argine garuu anillee argine. Kitaabni dubbatee jira miti een jira jettee amanta. Guyyaan qiyaamaan dhufaa ni dhufa jettee amanu. Ijaan argitee hin argine. Kun iimaana jedhama. Siigalee anka si gaafadhe waa'ee iimaanaatii miti. Waa'ee fayyadii sin gaafanne. Rilijinii si gaafadhe. Rilijinii fi fayyadii gargar wallaaluun kan kee immoo hedduu nama qaanfachiisa. Hayyee as deebi. Almaal. As deebi'i. Nama iimaanaa fi amantii gargar hin beekne waliin haasaa oolla jechuudha. Kiristaanonni iimaanumaa fi amantii gargar hin beekan. Faith ka jedhamuu fi rilijin. Rilijin ka jedhamu maali inni? Amanuu fi gabbaru. Rilijin ka jedhamu. Hatta dikshineerii addunyaa irraa yoo ka dubbistan taate mee koy. Hattan dikshineerii addunyaa irraa Oxford illee yoo ka dubbisnu taate mee koy. Amma mee maayik qabadhati gobazi. Waan si gaafadhe naa deebisuu dandeenya waan ta'eef. Maal jedha seetanii religion jechuun they believe in the worshipped of Superman power or power jedha. Especially a god or goddess jedha. Laal. Humna ufii olii ka jechuun paaworii guddaa qabu eenyuun rabbiin jechuudha. Itti amanuudhaa fi gabbaruudhaa. Maaliin? Religion jechuun amantii jechuun. Hattan addunyaan akkana keetteerti. Kaan si gaafadhe fayyadii osoo hin taane religinii si gaafadhe. Worship jechuun gabbaruudha. Ayyee. Si dhufeera bulfatta yaaduma diddan malee rakkoon qabu garuu immoo deebiin keessan naaf hin taane. Eeshi hayyee. Kiristaanummaan amantiidha moo amantii miti? Amantii jechuun waan ijaan asumaan dubbistan kan. Biroota boqonnaa 11:1 irraa amantii jechuun waan ijaan hin mul'anne. Eeshi kiristaanummaan maali? Kiristaanummaan maali? Kiristaanummaan jireenya. Kiristaanummaan maali? Ustaad Abdul Fattah waan ijaan hin amanne jedhamoo waan hin ijaan hin amanne akka nama arganitti fudhachuudha keenni ishee nama fidde. Keeyyanni amma isheen fidde amantiin waan abdatan dhuguma in ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganitti jira jedhanii laakka'uudha jedha. Malee waan ijaan hin argamne jechuu miti bar. No, amantii jechuun waan ijaan hin argamne jechuudha. Fakkeenyaaf nu amma gooftaa Yesuus jira jennee namannaa jechuudha. No, akkas jechuudha miti. Arguu hin dandeenyu jechuudha. Amantiidhaan amannaa jechuudha. Akkasii miti. Obboleessoo. Waan ijaan hin argamne jechuudha miti. Akkas taanaani maleekaan illee amantii ta'aara jechuu. Maaliif ijaan hin argamu waan ta'eef. Hafuurri qilleensi ammaan tanatti ol fudhataa gaddeeftu kun illee waaqa ta'a. Amantii ta'a. Sababni isaa maaliif? Waan ijaan hin argamne waan ta'eef. Amantii jechuun fakkeenyaaf waaqayyo ni jira jennee amantiidhaan eeggannaa jechuudha. Amantiidhaan boriif abdii qabnaa jechuudha. Kana jechuudha amantiin. Malee amantiin. Sheexan illee ijaan hin argamtu waan ta'eef. Sheexan illee amantiidha jechuu akka atamma deemaartu kanaan. Sheexan illee amantiidha. Nuti seexanatti amanna mooree? Maasii tokko jedhaadha kaa wanta ijaan hin argamne jettee miti. Amantii jechuun waan ijaan hin argamne jettee. Waaqayyo ija fooniitiin hin argamu waaqayyo. Nuyi waaqayyo ni jira jenneetu abdiidhaan amantiidhaan eeggannaa jechuudha. Nu seexanarraa dhimma hin qabnu. Hayyee. Esh. Kiristaanummaan maali? Almaad? No. Kiristaanummaan maali? Obboleessoo kiristaanummaan jireenya. Jireenya malee amantii mitiimi?
jireenya bara baraa argachuudhaaf jireenya jechuun maal jechuudha? Warra Kiristoositti amanedha. Kiristaanummaan jireenya. Ragaa naa kennime. Maal? Ragaa naa kennime. Kiristaanummaan jireenya kan jedhu. Kiristaanummaan jireenya kan jedhu. Boru siifidhaan mana deema. Boru wayyee yoo boru fiduudha baatte keessa kiristaanummaa keessaan baata? Maa? Yoo dhabde. Macaafarra yoo jirre maalti goota ree? Egaa jireenya kiristaanummaan jireenya kan jedhu yoo jirre maalitti goota? Waan nuti qabannee jirru kun jireenya. Yoo dhabde macaafarra yoo jiraanne hoo kiristaanummaan jireenya kan jedhu. Macaafa na harka jira maal Yoo jiran? macaafa kana keessatti kiristaanummaan jireenya kan jedhu yoo jiraanne hoo si yoo jiraanne hoo nana mana kiristaanummaan jireenya ta'uu san nana mana Yesuus jireenya waan ta'eef kanaafuu kiristaanummaan jireenya warri Yesuusitti yoo jirre hoo macaafarra yoo jirre hoo siin jedhe yoo macaafarra hin jirre ishi yoo macaafarra hin jirre keessaa miliqxama osoma inni jiraan jedhistee keessuma ta'e. Maaltu na miliqsa odoo Yesuus Kiristoos jireenya ta'ee jiru maaltu na miliqsa? Kiristaanummaan jireenya ka jedhu yoo jiraanne akkam gootaa siin jedhe. Afaan barbaadee dhabdee yoo dhabdee. dhaggeeffadhu kiristaanummaan jireenya obboleessu. Afaan kee ragaan haa ta'uu hin danda'u. Mee islaamummaa jechuun maal jechuudha? Rabbiif bitamuu fuula kan kee rabbii tokkocha qofaaf kennuudha. Fuula kan kee tokkocha rabbii kan keetiif kennuudha. Raganaaf kennu. Suuraa boqonnaa 3 ayata 21 irraa kaasee si dubbisa. Maal jedhaa 20 irraa kaasnee dubbisnu. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني يو إسان سين فلمنس أني فد ربي جلب تمير جديني أسلمت أني فد ربي جلب تمير إسلام جتشم مالجودا ربي فبتمو هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة جباب سنة يو إسان سين فلمنس أني فد ربي جلب تمير جديني نمني أنا هردو في سكسو مجدي Suuraa boqonnaa 3 siyaa baasuu viidiyoo. Islaama jedhee iddoo isaatti islaamni akkas jedheere. Aslamtu jechuun islaama jechuu argisiisa. Hiikkaa asuma Oromiffaa rakkaa'eera. Aslamtu. Asallamee jira islaama ta'ee jira. Oromiffaan immoo ani fedha rabbii jala butamee jira. Fuula kiyyaa rabbii tokkocha qofaaf deebisee jira. Yoo isaan siin falmanis ani fedha rabbii jala butamee jira. Namni ana hordofes akkasuma jedhi warri kitaabni isaaniif kenname wallaaltotaanis sila isiniin islaamoftanu laal jedhiin yoo islaamaaniif dhugumatti qajeelaniiru yoo irraa garagalanii wanti sira jiru ergaa geessisuu qofa. Okay. Rabbiin gabroota isaa argaadha. Wallahu basiirun bil ibaad. Okay, dhiifama. Rabbitu islaama taasiniin jedhee? Rabbitu taa'anuun jedhe. Maaliif amma iddoo kamitti rabbiin islaama taasiniin jedhe? Ragaa. Suuraa boqonnaa 3 ayata 102 irratti walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun osoo muslima hin taane hin du'inaa muslima ta'ati na bira koottaa jedhe. Rabbi jedhee iddoo isaatti naa baasi ragaa. Rabbituni muslima ta'a akkasiniin jedhe naaf ragaa afaan Oromootiin jechuudha. Yaa warra amantan dhugaa sodaa rabbiin sodaadha. Musliimoota taatan malee hin du'inaa jedha. Musliimoota taatan malee hin du'inaa jedha. Qur'aanni kun jecha rabbiiti. Rabbitu Qur'aana kana buuse. Qur'aanni kun Rabbi yoom dubbate Qur'aanni kuni jecha kiyyaa jedheera rabbiin. Qur'aanni kuni keeyyattoota kiyyaa. Qur'aana kana anatu buusee nuun jedheera rabbiin. Qaama biraa dubbachaa jira kan rabbi dubbachaatiin jiru. Qur'aanni guutuun isaatu jecha rabbiiti. Ilaalaal waan rabbiin jedhe Qur'aana keessatti ከእናንተ ጋር ያለውን መጽሐፍ የሚያረጋግጡ ሆኖ ባወረድኩትም ቁርአን እመኑ ላል ቁርአን አኒ ቡሴ ከነቲ አመና ጀድ ቁርአን ከና አናቱ ቡሴ ረቢን ኢና ነሕኑ ነዘልና ዚክራ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን ቁርአን ከና ኑመቱ ቡሴ ኑመቱ ይሰቲክሳ ጀዴ ረቢን ቁርአን ከነ ቡሴ ከናፉ ቁርአን ከነ ኬሰ ከዱበታሩ ረቢ
Garuu qaama tokko qaama biraa dubbachuu jira. Rabbii Akkas. islaama taasisanii jenna. Iddoo amma dubbinne kaatti afaan Oromootti. Eenyu inni qaamni biraa sun? Eenyutu dubbate? Dubbisi kan mee fakkeenyaaf rabbi kan jedhu jira. Rabbi anatu jedhee kan jedhu jira. Eenyutu dubbatee sin jedhe? Eenyutu dubbate yoo Qaama rabbi biraa taane? dubbachuu jira. Kan dubbisi irra deebite afaan Oromoo sana. Please. Eenyu qaamni biraa sun kaminne? Yoom Qaamni biraa sun kam? Eenyu fakkeenyaaf qaamni ana biraa yoom sun? jedhe. Eenyu qaamni biraa sunii? Eenyu qaamni biraa sun eenyu? Ibsuu qaba kaabbaasaa. Ana yoom jedhe. Eenyu inni naa himii sin jedhe? Si ati bar akka nama beekuuti himaarta eenyu inni? Qaama biraa jechuun yookaan yaani Muhammad ta'uu danda'a yookaan immoo nama biraa ta'uu danda'a ma baarif. Yookaan minaaminteeshin korporeeshin tilmaama wanti hiikamu hin jiru him. Erga himti. Jechuun Wanti tilmaamaatiin tokko illee hin jiru. Rabbi oddoo kamitti islaama taasisin hin jedhe. Himi eenyu inni siin jedhe bar nama biraatti kan itti biraa sun eenyu inni? Abbaa dubbachaa jiru. Qaama Ergan beekne narraa fudhadhu kana an namni beeku si himaa jira miti. Ergan beekne an si himaa jira. Maal taate? Dirqama ana jedhaa dubbatu qabaa waan hunda keessatti. Bootee inni itti ani jedhaa dubbatu illee hin jira. Dirqama ani jedhaa wanti dubbatuuf tokko hin jiru. Akkas taanaanii macaafa kan kee kana guutumatti hin fudhattu jechuudha. Jecha ani jedhaa dubbatu qofa feeta taanaan bakka itti Yesuus ani jedheen dubbanne illee hin fudhattu jechuudha. Yesuus ani jedhee osoo hin dubbatin bakka hedduu dubbateera. Elaayo ani dhugaa isin mormuu miti maaliif amantiin kan baatee jechuudha. Fakkeenyaaf Allah iddootti dubbate hin qabu garuu qaama biraatu dubbachaa jira. Kijibde wallaahi in afuufte. Quraanni guutummaan jecha rabbiitii sin jedhee dhagaa sii kenneera. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قرآن يكون يتربيت. Sintu jedhe kabarree yoom Allah yoom jedhe. الله تجد. رجاوني سيكن القرآن الرا. قرآن كان أنا تبوسي جدي رب سورة بكنا لما أتفرتمي تقرأت كان أنت قاري اللون مصحف የሚያረጋግጥ ሆኖ ባወር ቁርአን የቸረቢት ረቢቱ ቦስ አቲሞ የቸረቢቲ ምትከዱ ረጋፊት ሲና qaama biraa dubbachuu jira maalan beekree bulfatta. daf eenyunni fidii ragaa sii kennee bara abbaa dubbate ragaa sii kenne ati mulaki qaama biraatti ka'etu ragaa fidii. Fakkeenyaaf Allaan anatuni islaama ta'asiniif jedhee otoo jedhe baay'ee gaariidha garuu maqaa sachatti hin himne. Okay, Yesus bakka yeroo dubbatu hundaa bakka hundattuyyuu ana Yesustu akkana jedhaara jedha dubbata. Raajotatu dubbata waan Yesus dubbate. Yesus akkas jedhaniitu raajotni. Eesh. Bakka Yesus yoo hayyee bakka Yesus anatu akkasi dubbataara dubbiin kun kiyyan jenne ofii garuu dubbii isaa ta'e yoo sii fide yoo. Dhaggeeffadhu ani siifa fida iddoo Yesus dubbatu iddootti Yesus ani jedhee dubbatu. Si fiduu? Ayyoomiin iddoo Yesus Kiristoos ani jedhee dubbatu si gaafadheen. Bakka hundatti ani jedhaa dubbatu qabaa siin jedheen. Rabbiin iddoo itti ani jedhee dubbatu illee qaba. Jechuun of mul'isuu qaba kan fakkeenyaaf fidi ka iddootti Yesus hin dubbannu. Tole iddoo itti Yesus osoo ani hin jenne dubbate si fiduu. Rakkoon qabu ka jechuun akkasumatti jedhate. Esh ayye si fida. Ayye. Okay. Maalirra garuu dursa irratti Macaafuma kan keeraa sii fida. jechuun nan baafadhanis. Ayye baafadhu na waliin. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 bira na dhaqi. Sadii. Boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Okay. Ayye
boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Ilmi namaa isa waaqa irraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqatti ol hin baanee jedha. Jecha kana eenyu dubbate? Yesuus ofiin dubbachuu jira. Okay, Yesuustu dubbataara. Anatu dubbii kana dubbatee maan jedhin? Ilma namaa jedhe bar ofiin jechuu jira bar. Anatu dubbii kana dubbataara maan jedhin? Jedheera mara siin galumoo ilma namaa jechuun fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos nama guutuu waa guutuu saba ta'eef akkasitti fudhate. Anatu ilalaal kaan si gaafadhe. Anatu dubbii kana ofiin anatu dubbataara maaliif hin jedhin? bar ofiin jechuu jira bar ilma namaa mee achi biratti ofumaan jechuu jira dhaggeeffadhu waan jechaa jiru. Maa ani hin jedhinii siin jedhaara bar. Maa anatu dubbii kana dubbataara maaliif hin jedhinii siin jedha. Anatu dubbii kana dubbataara maan jedhin siin jedhan. Ofumaan jechuu jira kan maal ana jechuu barbaada yaada iddoo sanatti ofumaan jechuu jira ilma namaa isa waaqarraa gadi hin buune iddoo jedhu sanatti eeyyuun jechuu jira. Okay, ayyee ati fiduu hin dandeenye jechuudha. Ati fiduu hin dandeenye. Dhiis kabiraatti si dabalaanii. Dhiis hin dandeettu. Hin dandeettu. Deebiillee hin qabdullee. Ayyee. Amma maayikii naa qabadhu suuta jedhi maayikii naa qabadhu an waatti dabalu jira waan ta'eef. Suuraa boqonnaa 5 ayata 3 irratti rabbiin immoo ani jedhee jira. Ani islaamummaa kana ani jedhee sanuu. Ani islaamummaa kana isinirraa jaaladhee jira jedhee dubbatee jira. Maal jedhee? Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa radiitu lakum al-islaama diinaa jedhe. Suuraa boqonnaa 5 ayata 3 irratti islaamummaa kana ani isinirraa jaaladheeraa nuun jedhe. Ani jedhee jechuudha. Kanaafuu rabbiin quraana keessatti ani jedheellee dubbatee jira jechuudha. Waa islaamummaa kanaa jechuudha. Akkana. Ani rabbiin jedhee. Ati garuu deebiin qabdu jechuudha. Nan qaba dhugaa dhaggeeffadhu Yohaannis dhaqi dubbisitoo Yohaannis 8 Mee yoo qabatte dhagaana deebisi lama. nan qaba dubbisi dhagite Mee eessa biraa qabdaan? Yohaannis 8:12 An yoomiin ilaalaal gaafiin kiyya iddoo caqasa kanaatti si gaafadhe. dhugaa dhaqi Ilmi namaa isa waaqa irraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara waaqatti ol hin baane yeroo jedhu kana sanuu ilma namaati ka gara waaqaallee ol ba'e asirraa waa hedduu arganna. Iddoo kana caqasa kanatti anatu dubbii kana dubbataara maaliif hin jennee siin jedhan. Ana yesuutu dubbii kana dubbataara maaliif hin jenne. ofiin jechuu jira bar ilma namaa kan jedhu ofiin jechuu jira of waamuu jira malee Eshi dhaqiitoo iddootti Yesuus ishi Kiristoos anima ana jedhe. anatu dubbii kana dubbataara maan jedhin. Ilma namaa yeroo jedhu sana ofiin jechuu isaati bar. Yesuus ilma namaatii miire? Yaa akkas Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuudha. Alhamdulillah. Galatoom. Fudhatte bee. Dhumate. Yesuus ilma namaati. Yesuus ilma namaati siin jedhe. Iddootti Yesuus Kiristoos Lammaffaa ani jedheellee hin dubbanne. dhaqi dubbisi 8:12 Iddoon inni ani jedheen jiru yoom siin jedhe ani. Ajiib. Kanaafuu Ani Yesuus ani jedhee dubbatee hin beekuu siin hin jenne. Rabbiin illee ani jedheellee ima dubbata. Sii galee. An garuu caqasa kanarratti Yesuus Kiristoos ani jedhee maaliif hin dubbannee siin jedhe. Dirqamaa miti waan ta'eef. ofuma waamuu jira. Dirqamaa bakka hundatti ani jedhaa dubbatu hin qabu. Dirqamaa miti jechi ani jedhaa dubbatu yeroo hunda bakka hundatti ani akkana jedhe, ani akkana jedhe jedhaa jechuun wanta dirqamaatii miti jechuudha. Sii galee ati waan dirqama hin taane gaafataadha. Tole hayyee. Hayyee pheenxeen amantaadhaa? Ilmaan pheenxeen amantaadhaa? Amantaa jechuun si fide barraga maal deebitee amantaa Pheenxeen jechuun amantaadhaa siin jedha. amantaa jechuun du'aama dubbifte san. Ibroota boqonnaa Ishi pheenxeen amantii mitii miiree? Ish pheenxeen amantii mitii miiree? Ish akka ati jettu pheenxeen amantii mitii mii? Ish erga amantiin akkas ta'e erga amantii jechuun akkas ta'e pheenxeen amantii mitii mii siin jedha. amantii jechuun waan ijaan hin argamnedha dhaggeeffadhu. Ragaan du'aama si fide san. Kanaafuu pheenxeen amantii mitii mii siin jedhe. Akkuma atan manaa fidde kanaan pheenxeen amantii mitii mii siin jedhe. Duuka buutuu Kiristoosidha. Okay, duuka buutuun amantaa mitii miiree?
duuka buutuudha. Cadhisteetuma akkana duuka buuta malee amantii hin qabdu. Amantaa jechuun nuti itti amannee jirra bar. Oduu amma ragaa siif deessan. Rakkoon qabu duuka buutuun amantaadha moo amantii miti? Amantiidha moo amantii miti? Amantii. Ishee duuka buutuun amantiidha moo amantii miti siin jedhe? Obboleessa siin jechuu jira bakka fudhadhu. Bakka fudhadhuun maali osoo deebinaaf hin deebisne? Bakka abbutalaa gaaffii godheen gaddaa isa kaleessa sanaaf deebisaame. Almas, ani maarifachaa jirtu. Ustaaz jalan deemuun mala. Waan san siin jedhani fudhadhu osoo hin taane ragaadha. Ajiib. Jedhan kennimme. Almas, Waayee. waan san siin jedhani amma. Bar deebisee jira abulfata. Isaaniif deebisee bar abulfata isin deebi'ee miti amantii Bar jechuun jala kana. taa'ee dadhabee tan akkoo achi asitti ba'e mukkoo yoo akkatti naa galeedhe waan ati dheertu. Mee deebisiif mee maal jettee deebisteef hin dhaggeeffanna. Amantii jechuun waan ijaan hin mul'annedha nu. Akkasitti beekna. Waan ijaan hin mul'anne akka waan mul'atuutitti amanuu jechuudha moo waan ijaan hin mul'annedha? Waan ijaan hin mul'anne akka waan mul'atutti amanuudha. Ayyee bareedaadha. Seexanni ijaan hin mul'atti? Shuu dhiisati maanni ara bifa qulqullii kana dhiisiite oromifuma natti haasa'e. Seexanni ijaan hin mul'atti? Seexan ijaan hin mul'attu. Ayyee seexanni akka jirtu hoo beektamoo hin beektu? Ani hin beeku seexan. Seexanni jirti moo hin jirtu? Ijaan hin agarre. Ijaan hin mul'attu akka isheen jirtu moo beektamoo hin beektu? Akka ishiin jirtu moo nan beeku garuu ijaan hin agarre. Hayyee seexana ijaan hin mul'attu akka isheen ijaan hin mul'anne moo beekta amanteetta waan ta'eefi seexanni amantaa keetiiri? Amantii keeti? No amantaa komti seexan yaa. Hayyee amantii jechuun waan ijaan hin mul'anne akka waan ijaan mul'atuutti fudhachuudha jette miti? Eeyyeen. Seexanni ijaan hin mul'attu miti? Hin agarre hin ijaan. Hin mul'atti immoo sila? Almaaz? Almaaz? Ani seexan agarre dhiifama naa godha. Hayyee seexana ishee waaqayyoo kee fuutee olii gadi deemtee qoraa turte sana dhaabar. Ayi jecha akkasidha dhaaba. Hin argine? Almaaz? Ragaa naa fida. Ragaa mana sitti haasaa seexana ijaan argiteen beektu miti ati? Iddootti Yesuus walii gadi fuutee deemte naa fida ragaa. Ahaa, hin beektu? Wangeelli si bira jira? Dhagaa dubbisa. Kunoo siin dubbisa qoy rakkoon hin jirtu. Hayyee. Maatiyos afuruuf meessa wattira dubbisuu barbaaddanii? Maali eessaa yoo dubbisu maaltu si gashe iddoo ishee olii gaffuutee adeemtu ishee malee? Ayyee Maatiyos afur danaa dubbisa rakkoon qabu. Qoy Mata duree rakkoon rakkoon iddoo barbaadeen dubbisa maaltu si gashe? Afur ta'ee shanta jechuun afur dubbisa ta'ee. rakkoon qabu. Seexanni ammoo gara mandara qulqullaatti isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa isa sirra dhaabbachiisee jedha Yesuusiin. Seexanattiin sun ijaan hin mul'atti? Gabbuusa dubbisa. Qoy waa isaa miti amma ijaan hin mul'atti isin jedhe. Ani waa seexana irraa dhimma qabu waa seexana mamna qabu. Dhimma qabdu argiteen beektu miti? Hin beeku seexana argee hin beeku. Hayyee seexanni akka isheen jirtu immoo beektamoo hin beektu? Jeerika. Waa seexana gaafatan seexana irraa dhimma qabu. Lakki seexanni ijaan hin mul'atti moo mul'attu? Ani kana itti amanu Yesuus Kiristoos seexana irraa ajaan qabamoo? Aishi seexanni jiraachuu ishee beektamoo hin beektu? Hin beeku maal goote hin beeku. Isheen waaqayyoo kee olii gadi naannessaa turte sun maali dhari? Ishiin Seexanni ittiin? dubbisa iddoo sana. Dubbifadhu kasii dubbiseen kee amma. No akkas hin jedhu naannessaan jedhamu. Maal jedhe? Maal jedhameme? Gadi buusaa dubbisa akkatti ishiin qaanofte. Hin buusu si dubbiseera seexanni Yesuusii waamtee qoraa turte. Seexanaan qoramuudhaaf Yesuus gara
achitti geeffameedhaan jiru. Kanaafuu dubbisaa gadi buutaati isiniif garaachi. Maaliin dubbisuuf hin qabu seexanatti hin jiraachuu ishee beektamuun beektu. Isin maaliif haja qabdu moo seexana irraa qoyi? Qoyi seexana Ay, ijaan kan argitee Yesuus beektamuun Kiristoos beektu. Seexanatu amantii kee ta'ee argameen nani kanaafani. No, seexanni amantii koo miti. Amantii jechuun waan ijaan hin mul'anne akka waan ijaan mul'atuutti fudhatadhaa jette miti. Ibroota Eeyyee. tokko 11 kaastee. Seexanni ijaan hin mul'attu isheen immoo jirti. Ani Seexana seexanatti sana namanuu Yesuusitti namanaan jedhee baran. waan ija maal jedhe Ibroonni 11 Dubbisa. dubbisime. Dubbisaa isinuu isiniif gala. Dubbisi maal nagalee raawwan sitti maa jira? Jechuun dubbiseera dhugaa dubbisaa rakkoo hin qabu. Amantaa maali kun? Amantii jechuun amantaa yeroo waan wayii evidensii qabdu wayii waan wanti wayii fakkaata yeroo akkatti meeme seexanni ijaan hin mul'attu. Jiraachuu ishee moo beekta jiraachuu duwwaayyuu miti waaqa jettee namni ati itti amantu. Waaqa jettee namni itti amantu seexanattiidhaan qoramaa ture. Seexanatti ati takka argitee hin beektu. Akka isheen qoraa turtes immoo macaafa keessatti si caafameera. Seexanni amantii keetiire. Akkatti isaaf sagadee agartaniire? Yaa? Akkatti isaaf sagadee agartaniire hin jedhee. Seexanni naa sagadi jetteeni malee naa hin saganneefi bara. Naa sagadi jetteeni. Gadi butaati dubbifadhaa. Dubbisi baniiti naa sagade la mootummaa kana hundumaa si laadhaa jennaan hidhaanti seexan ligeeta amlaakee bichaa si gad biloota si fo'alinaa jedheen. Naa sagadi jetteen malee sagaddee miti. Takka dubbisteen beektu jechuudha. Mee seexanattiin sun siif amantiidha? Waa isin dubbisa. Rakkoon qabu. Dubbis. Haa? Yoo. Ustaaz Abdul Fattah ol deebi'aan. Dubbisi gaa maayikii qabatteen badiiniti. Maayikii qabadhu Tolina. Almaaz. Dhaggeeffadhaa. Ayyee dubbisi. Waama seexanni jiraachuudha qabdi. Maatiyoos dhaggeeffadhaa ishee. Dhaggeeffadhaa qabu. Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irraa kaaseen dubbisa. 4 irraa kaasi dubbisi. Yookaan 5 irraa. Okay. Hanga 11tti dubbisa dhaggeeffadhaa. Amma eessatti dubbisi rakkoon qabu. Seexanatti miti jiraachuudha gaayyoon keenya. Okay. Maqaa Yesuus nan dubbisaa. Seexanni immoo gara mandara qulqullaatti ishii geessee. Ishii geessin jedhu. No, qullaatti isa geessee. Eenyudha isa kan jedhe. Isaan kun eenyudha sitti? Rakkoon qabu dhaggeeffadhaa kaa. Isa jechuun sun eenyudha? Yesuusidha miti? Rakkoon qabu dhaggeeffadhaa isiniif fanii. Rakkoon qabu miti ifa baasi jalqaba. Maaf rakkoo dhabu? Eenyuun geesse? Abbaan ni geesse baruu qabna. Seexanni immoo gara mandara qullaatti isa geessee fiixee guutuu mana qulqullummaa irraas dhaabbachiisee ati dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate kana irraa gadi of darbadhu. Inni ergamoota isaasiif abboomaa miila kee dhagaatti akka hin buunettis isin harka. Dubbisi afaan Oromooti. Sarkaa gatate yoo karaatti. Dubbisi ka. Dhiifama. Dhaggeeffadha. Isaan harka isatti isin baatu kan jedhu caaffameera ittiin jedhe. Yesuus garuu Waaqayyo.